Waqtiya balesa, gashe kajasa, lafeshe bobesa, kajirtan mara, daha barbadesa, abao jabesa. Waqtiya balesa, gashe kajasa, lafeshe bobesa, kajirtan mara, daha barbadesa. Madafi, Zaira Kangi, Ishaku Kanafi, Zaira Kangi, Tiara Madafi, Gurameadu, Ishaku Kanafi, Zaira Kangi, Tiara Madafi, Gurameadu, Ishaku Kanafi. Abao jabesa, waqtiya balesa, gashe kajasa, lafeshe bobesa, bakka jirtan mara, daha barbadesa. Abao jabesa, waqtiya balesa, gashe kajasa. Egaani daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kana bakki kuni bakka waajirri adda bilisummaa Oromoo aanaa Booraa magaalaa Booteetti saaqamedha. Egaa akkuma amma argaa jirtan kana na fuulduratti kan argaman abbootiin gadaallee egaa waajira kana eebbisiisuu fi asitti argamaniiru hogganni olaanaa adda bilisummaa Oromoo miseensi gumii sabaa kan ta'an obbo Kennesaa Ayyaanaa akkasumas immoo qondaalli olaanaa dargaggoo Daawit Abdataa fi uummanni naannoo kana argametu guyyaa har'aa kana ayyaana kana kabajaati kan jirani mee gamanumaan egaa daawwattoota keenya amma maal akka ta'u maal akka raawwatamu saganticha irratti maal akka ta'e marasaa isin biraan geenya isinillee nu waliin turaa jenna ammas turtii gaarii isiniin jenna. Abao jabesa, waqtiya balesa, gashe kajasa, lafeshe bobesa, bakka jirtan mara, daha barbadesa. Abao jabesa, waqtiya balesa, gashe kajasa, lafeshe bobesa, bakka jirtan mara, daha barbadesa. Balasa baladu, balasa maladu, balasa baladu, balasa maladu. Wabonu bujra bola ke kotadu, yo abaonu pe badu ke baradu. Balasa baladu, balasa maladu, wabonu fajra badu ke baradu. Kayo saatiif wareere bosona keessa joore beelaa deebuun jabaate uummata dammastite kayo saatiif wareere bosaaf deebuun wareere beelaaf deebuun jabaate uummata dammastite. Nau folcha hayewa kayewa kiddita haye himbarita haye arkan urjii kee haye guyyaa biftuu kee haye tokkicha maqaa dhibbaa gurraacha garaa garbaaree moo garaa sadiidha ajjeessa jedhee maqatu cabsu ogeecha yaamu itti sajani bakka sirriiksanii yaa waa kaye
هيا يا داتش هيا لا فسر بوبا جبا سر بوبا روبو صابدا برسيتا نبابدا برسيتا هيا يا داتش هيا روبو صابدا برسيتا نبابدا برسيتا kan jiruun nama jaalattee du'aan nama jibbitu jiruun qallaba namaa du'aan kafana nama yaadache hayyee waan sagaltama gabraa sagalan booranaa jicoo gurraatti alaa odaa gurraacha rabbee torban barreentummaa barreentuu diriirti hawaas irkoo cuqqaalaa miila afra bobbaafne miila bobbaafne halle yaa lafa godhi dhakaa kobbota godhi luuxuu hijaaba godhi umma lafa oolchatti jaada qabi dhukuma boolla qabi diida waraana qabi malkaan fitiinsa godhi tiksee xeexxira godhi saabii sabsaabii nutti galchi hayyee yaa waan farda balaqa ibsi lafoo makkala ibsi darbataa eboo qajeelchi dubbataa arraba qajeelchi yaa rabbi irree oromoo jabeechi farfaraa moraa kan nutti gamu kan biyya teessa nyaadha jee nutti gamu hidhii nurraa qabi gadaatti nu balchi gada doonuu lagi tolchee haleelee caafarroo dhiigaa achooli yaacha nuuf folcha hayyee yaa waaq waaqa jechaan kan hundaa lafa jechaan kan hundaa gurraacha garaa garbaa leemmoo garaa ta'eedha samii utubaa malee dhabde xardiin isaa malee diriirsite yaa rabbi marii si duuban taatu deessu si duuban obbaatu abbaa uumama maraa si kadhannaa nu dhagayi nu owaadhu nutti toli Waaqayyo Oromoo abbaan tokko haati takka Waaqayyo tokko nu taasisi garaa keenya tokko taasisi qalbii teenya tokko taasisi eebba addi bilisummaa Oromoo waajjira banate jedhanii nu yaamanii Waaqayyo kanas duratti argaatuma turre dharraatuma turre warra bakka ga'ee waajjira banatee nama ta'ee ta'u ta'anii argamanii Waaqayyo keessa ooli eebba kana keessa ooli taasisi waan ati goote ta'a Waaqayyo taasisi Oromoon tokkichuma Waaqayyo afaan tokko nu dubbisi garaan Oromoo tokkichaa garaa tokko baanee Waaqayyo tokko nu taasisi afaan walii nu beeksisi wallaalaa nu qajeelchi beekaa nu bulchi biyya teenya irra teenya biyyuma teenya irra nu teessisi biyya hambaan naqne biyyuma teenya malee naman nutti dhufa malee nu namatti hin naqnu Waaqayyo biyyuma teenya irra nagaan nu teessisi afaan walii nu beeksisi warra abbaa biyyaa warra ofii ta'ee uf ta'ee jiraatu nu taasisi nu kana jenna Waaqa itti nu guuti eebbisaan nama haa ta'u barsiisa Waaqa haa ta'u barsee xurii rabbi nu lagi eenyu dharee ka itti eebba afur godha eebbisi ama agoota eebbisi eessitti eebbisi Nuuf folcha nan eebbisa nuuf folcha ijarra nambisa hayyee Waaqa jechuun kan hundaa lafa jechuun kan hundaa sagaltamman gabraa sagalan booranaa Waaqa bokkuu gurraachaa Waaqa langee gurraatti Waaqa gadaa shananii Waaqa barcuma shananii yaa Rabbi ati nu owaadhu nutti toli ganama nagaan bullee Rabbi galgala nagaan nu galche maatii bobbaatee isaa bobbaatee yaa Rabbi nagaan nu galche gadaan ruufaaf gabbina barriquuf amma kan biraa afur guutaa nuuf folcha hayyee sagaltama gabraa sagalan booranaa ruumaaruu kuraa jiddaa maallima wadaa udituu caffeetumaa fincaantuu lama ta'anii hireer fooqaa kormaa dullachaa Waaqa ciicoo gurraatti Waaqa bokkuu gurraacha gadatti nu bulchi gadadoo nu lagi mirga Oromoo kana ol deemsisi har'aa olitti mirgi Oromoo guddate nuuf folchaa kanum ulfaadha hulluqa eeyyee seenan bara baraan isaan haa yaratu jecha harka shaashaa godha mee dhaloonni qubee garaanaa gubatu warra faajii keenya nurraa guree gube waliinaa simannu abbaan biyyaa dhufe Oromoo urgoofte boteeni finfinnee nu teenya maal jetti qoteeni qeerroo itti du'ee dhiigee itti cabe haadha tokkichaatu ilma itti dhabe nuti deemneen dhufne ofumaa dhufanii lafti teenya jennaan nutti gungumani keessattuu Oromoon siibaa kun loowwan horsiifatee aannan dhuguu beeka soba yoon dubbadhe Waaqaa lafa beeka
hongeen nutti dhufan warri faana deegaa aannan sinii takka har'a qarshii meeqa aannan sinii takka har'a qarshii meeqa qabeenya maal qabnaa silaanu saamanii jiruun guunne hin jirra qaaman warra biiroo cufee nurratti hasaasu asiin nu fakkaachaa achiin nu basaasu qeerroo itti waama foddaarra naa baasu qeerroo itti waama foddaarra naa baasu qeerroo shororkeessaa nuun jedhanii miti dhiisaa yaa jedhanii nuti hattuu miti waliin hin qabamne sukkaaraaf zayitii waliin hin qabamne sukkaaraaf zayitii har'as hin buqqaane jira hiddi kalee warri obboleechaaf obboleettii gane warri garaaf jedhee diinaaf karaa bane eechaa fiddan immoo maali maqaa shanee tooftaa ittiin qeerroo keenya hiitan malee tooftaa ittiin qeerroo keenya hiitan malee. Kaafaaf abaa'oo kamtu Oromoo ibsaa isin waliigalaa tokkummaa nu cimsaa bitaanis yaaphannee mirgaanis yaaphannee walgeettiin kooruma ofitti hin deebisnu jara san yoomuma ofitti hin deebisnu warra san yoomuma. Warra olaantummaa ofii qofa baanu jara harkaa miila hidhee nama dhaanu jara harkaa miilan hidhee nama dhaanu warra halkan dhiisee guyyaa nama saamu har'a paartii addaa jedhanii xofwaamu ofee gaalammii koo lama siniin dhaamu ofee gaalammii koo lama siniin dhaamu. Leenci bosonaani qeerransi holqaani kan sirritti beeknu weennidha kolfaani abaa'oo isini qabsoon tokkoffaani. Kan chaarterii dhiitee bosona filatee waggaa 20 waraana hidhatee kaayyoo keechan baree hayyuun mari'atee tokkummaa ijaaree diina ari'ate. Qabsoo qeerroon godheen isin nu galtanii goonni hidhannoon tola maaliif hiikkattanii sinumaa fanniisa isinuu abshaala akkuma gootanii nageenyatu caala qorritu harkaani oo'itu fal'aana jiraannus waliini yoo duunes wal faana jiraannus waliini yoo duunes wal faana. Eenyuuf ta'a laata jijjiiramni isaanii yoom nurraa dhaabbatee ajjeecha fidhaanii kan jirus rakkate jireenyi itti qaalii namni ciree nyaatee hin jiru misaanii mana kiraan taatu barmindaan isaanii mana kiraan taatu barmindaan isaanii kan aaree jarana jijjiiramni isaanii kan aaree jarana jijjiiramni isaanii. Olaantummaa qabu sagaleen ummata olaantummaan qabu sagaleen ummata lammiin fira dhiisee alagaaf dubbata barataan Oromoo rasaasan gubata barataan Oromoo rasaasan gubata kan irratti hojjetanu silaa kana imimmaantu jira imimmaantu bowa arras mana waaqni haa dubbatu kan Oromoo kana waaqni haa dubbatu kan Oromoo kana. Walaloo kiyyallee hin xumurre'ani yeroon naaf kennamte daqiiqaa 10 dabaree gadhiisi naan jechaa jirani anis kunootigaa asumaan goolabe boodarran deebi'a yoo yeroon argame barreecha walaloo maqaan koo asmaraa warri nan beeknellee maqaa kiyyas bara iddoon jireenya koo kan teerii qarqara bakkan dogoggores dhiifamaa qara. Asmaraa Baldaatiin qalamni kee haa mirgisu sammuun kee moo haa cimmisu jennaani. Fitaraa fiita sa'aa kan namaa nu araaksu fitaraa fiita sa'aa kan namaa nu araaksu fitaraa fiita sa'aa kan namaa nu araaksu Oromoon durattuu damma godhee afaan walitti damma nu haa taasisu ilmaan teenya hundaa afaan isaanii damma haa godhu garaa isaanii damma haa godhu bakkeen isaan oolan damma haa ta'u waan isaan dubbatan damma haa ta'u walitti haa mi'aan biyyumattuu haa mi'aan bakkeen isaan jiran hunduu bakka mi'aa haa ta'u karaa deeman karaa naqan hunduu mi'aa haa ta'u ambuu kanaaf nutti gama mi'aa damma kana asii bareen nurraa deemuu didaa dammi kun harkaa bahee gara warra keenyaa haa deebi'u dammi kun harkaa bahee gara warra keenyaa haa deebi'u dammi bakka ofiititti haa galu warri damma baree nutti gamu nurraa haa galu nu afaan walii nu haa beeksisu damma godhee walitti nu haa mi'eessu nama keenya hunda afaan isaa dammaan haa qabu afaan isaa haa mi'aawu afaan isaa haa urgaa'u nagaa. amma isatti dabarsita amma isatti na dabarsa amma dam
fiixaa sa'aatii tola kan namaatii tola Itoophiyaadhaa tola irree Itoophiyaa jabeecha Oromoo irree jabeecha farfaraa nurraa balleecha dammi kun ilkeedhaa ilkeet ijaare ilkee hamtuu nurraa buqqisa daadhiin teenya haa taatu biyyi keenya haa ta'u gadatti nu haa bulchu gadadoo nu haa lagu Oromoo irree haa jabeechu moraa farfaraa nurraa haa balleechu nagaa lafti nagaa waaqni nagaa. Mijuusifa gadi roobataa roobni nagaataa nageenyi dhugaataa egaa korma kana waaqni korma nagaa godha korma kana korma nagaa godha korma biyyaa ta'uu rabbi taasisa korma falaa rabbi taasisa warra falatee immoo qalatee malatee keessaa ba'uu rabbi nu taasisa farroo nurraa gata falfaltuu nurraa dhiiba Oromoo garaa tokko taasisa. Oromoon dhiiga tokkichaa dhiigni keenyas tokkichaa waaqni baartanuu baasa kan dhiiga addaan nurraa qaba mijuusif adda barsiisaa qammasi madaala aannaniitti nu raaksa gadaatti nu bulcha gadadoo nu laga aannan kun dur keenya bee Oromoon cuuphataa fi sa'aaftu maalechaaf sangaan dooree sangaan sun nu deebi'a muraa falfalaa mataatiin taaneen waan hin taaneen nutti gamu nurraa dhoowa raafaa ayyaana jabaa nu godha Oromoon laafuma gisee dammaqe immoo waaqa fi lafaa wajjinii ka'aaf homtuu nu hin danda'u irree keenya haa jabeechu farfala nurraa haa balleechu aannaniin nu haa raaksu gadatti nu haa bulchu gadadoo nu haa lagu waaqni lafti nagaa dabarsa amma fuudhite. Moora toli qochimaa toli ati bulee hurriidhaa hurriin taane Oromoorraa saaqi hurrii xilaatatti deebisi nurraa hurrii saaqi toli. Gurraan moo toli gurraa bu'aa kan nu aggeessis gurraadhaa kan nu aggeessis gaafa amoo keessaa nu fooyi ijaanaa kan nu agarsiis. Toli mooraa qochimaa toli. Qabbanaayi banaan buuti. Abbaa biyyaa nu taasisi waaqayyo si haa ga'u laftara si haa ga'u Oromoon tokkicha waaqayyo nama garaa tokkoo nu taasisi. Kanatti aansee jiru hooggantoota koronaa irraa dhufan keessummoota keenya hoogganaa miseensa gumii sabaa kan ta'an Jaal Kennesaa Ayyaalaa fi qondaalaa olaanoo abaa'oo kan ta'an as bahanii haasaa nuuf taasisu kallattiidhumaan isaan gara waltajjiitti affeerra asumaan baga nagaan dhuftan anaa dhufuusin jenneerra. Har'a alaabaan kun akkasittiin isin fuulduratti fannifamee argamu kun waggaa muraasa dura mana namaa keessatti isa nama dhuunfatee ol kaawwate yoo argame sadarkaa lubbuutti akka nama gaafachiisaa turee fi kanaaf Oromoon xiqqaa guddaa dhalaa dhiiratuun jedhin wareegama guddoo itti baasee har'a asitti walitti qabamnee waajjira kana banuufis ta'ee nus isin fuuldura dhaabbannee waliin haasa'uuf wal dubbisuuf akka qoosaatti guyyaan kun argamne jechuudha. Guyyaan kun wareegama ulfaataa yoo xiqqaate waggaa 45 waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromootiif jedhee baddaaf gammoojjii Oromoo Oromiyaa keessatti kufaa ture. Wareegama qeerroof qarreen Oromoo ka'anii barattooti Oromoo ka'anii lubbuu isaanii qaalii tokkittii jijjiirraa hin qabne biyyaaf uummata isaaniitiif wareegama isaan baasaniin akka waliigalaatti wareegama bifa adda addaatiin uummanni Oromoo
baaseen guyyaan har'aa akkasitti fuuldura dhaabbannee dubbannu kunii fi guyyaan alaabaa keenyatti baafnu kun argame. Kanaaf eenyullee nuun laannee wareegama ilmaan Oromootiin argame. Wareegama ilmaan Oromootiin argamuu isaatiif immoo baga gammaddan baga kana keessa irra deebiisiniin jedha jechuudha. Inni kaan adda bilisummaa Oromoo gaafuma jalqaba bu'uureffame irraa kaasee kaayyoo ifaa qulqulluu gabaabduu uummata Oromootiif lafa kaa'ee qabatee jira jechuudha. Har'a waan waggaa dheeraa duraa adda bilisummaa Oromoo dhimmi polotikaa Oromoo dhimmi rakkoo Oromoo karaa nagaatiin haasa'anii karaa nagaatiin murtii uummataatiif dhiyeessanii ni furamatu ta'ee sababni qawwee lafaa kaasuuf ilmaansaa wareeguuf qabeenya isaa balleessuuf sababi tokkollee hin turre jechuudha. Garuu akkuma hundi keessanuu yaadattan mootummootii nu bitaa darban nu bitaa turan gaafa nu cabsan irraa kaasanii mata jabina adda addaatiin dhimmi keenya kun rakkoon keenya kun karaa ilaameetiin karaa nagaatiin furmaata akka hin argannee fi gufuu guddaa ta'anii turanii jechuudha. Har'a adda bilisummaa Oromoo akkuma durattuu tuquu yaale sana haala wareegama ilmaan Oromoo baasanii hireen adda bilisummaa Oromoo gara nagaatiin dhufee biyya isaatti deebi'ee qabsoo godhuu argamullee adda bilisummaa Oromoo kaayyoo isaa gaafa duraa sanaa qabatee qabsoo karaa nagaatiin karaa sagaleen uummataa murtii argatuun akka murtaa'uuf biyya isaatti deebi'ee jechuudha. Kana yeroo jennu har'a alaabaa ol baafneerra har'a waajjira bananneerra asitti as duwwaatti situu hin taane adda bilisummaa Oromoo waajjiroota isaa bakka garaagaraatti banataa jira. Uummata isaa keessa deemee Oromiyaa bakka aanjaan jiru hundaa keessatti uummata isaa dubbisaa jira. Yeroo kana jennu alaabaan nu ba'eera waajjiras bananneerra qabsoon Oromoo galii isaa ga'eera adda bilisummaa Oromoo taargetii barbaadu sana rukuteera jechuun miti jechuudha. Waan fuula keenya dura jiru waan jajjabnu nu fuuldura jira jechuudha. Sila namni fuuldura haasa'e tuttuqeerarra. Injifannoo dhiigaaf lafee keenyaan arganne jabeeffannee qabannee waan Oromoon barbaadu abbaa biyyaa hin taane biyya isaa irratti ajajaa hin jiru ammallee Oromoon abbaa biyyaa ta'uu qaba biyya isaa irratti kan nama taakku tokko hin barbaannu ka keenyallee hin dhiibnu dhugaa qabnu biyya keenya irratti lafa keenya irratti dachee keenya irratti ka bulchu Oromoo ta'uu qabaan akeeka adda bilisummaa Oromooti. Akeeki kun ammallee bakka hin gahin jira. Waan ammaatti wareegamaan arganne jabeeffannee keessattuu qeerroof qarreen wareegama baaftanii haala guyyaa har'aa kun akka argamu gootan ammallee dirqama ulfaataatti isin irra jira. Karaa nagaatiin hojjennee waan barbaannu arganna jennee deemaa jirra malee bilisoomnee yookaan immoo nu ga'eera jennee miti kan iddoo kana jirru. Kanaaf hojii fuuldura keenya jiru hojii gurguddaatu jira. Hojii gurguddaa jiru kana yeroo isaa eeggatee adda bilisummaa Oromoo isinii ibsaa isinitti himamaa isin hubachiifama. Isa kanaaf akka of qopheessitan akka wal qopheessitan gamanumaan gabaabsee isinii dhaamuu barbaada jechuudha. Kaan egaa gama dhufaatii keenyaatti yeroo deebinu adda bilisummaa Oromoo gaafa mootummaa federaala Itoophiyaatii fi mootummaa naannoo Oromiyaa walii mallatteessee karaa nagaatiin dhufee dhaabii waggaa 45-46 qabsoo godhaa ba'ee akka haaraatti deebinee tokko jennee boordii filannoo biyyaa galmeessuudhaaf
akka haaraatti hoogganoota isaa filatee ulaagaalee boordiin filannoo barbaadu hunda guunnee galchine. Boordiin filannoos haala sana hunda ilaalee ulaagaa sana guutuu keenya ilaalee xalayaa yookaan laayisensi kattiin deemnee uummata keenya dubbifnee filannoo irratti qooda fudhannuu nu eeyyamee jira. Dhufaatiin keenya illee qaamuma kanaatii jechuudha. Kanaaf kun taargetiin isaa dhumaa maali? Adda Bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin hojjetee sagantaa isaatii fi akeeka isaa uummata Oromootti dhiyeeffatee filmaata fuula keenya dura jiru kabara 2020 irraa qooda fudhachuudhaaf qophii mataa isaatii xumuratee jira. Kanaaf waajjiroota keenya babbanataa jirra. Uummata keenyas dudubbisaa jirra. Kana keessatti egaa filannoon kanaan dura ture filannoo tamii akka ta'e isintu nurra beekaa. Warri biyya keessa turtaniif sagalee kennaa turtanii. Garuu akka waliigalaatti filannoon biyya kana ture filannoon hin turre. Bara dargiis yoo ta'e bara wayyaanee kanas yoo ta'e filannooma sagalee hatuuti. Maallaqaan sagalee namaa bituuti. Sagalee namaa kenname korojoo hatuuti. Isa sinnaa ta'a na bulcha kan kooti naaf yaada jettan utuu hin taane natu isinii beekaa natu isinii isin bulcha natu isinirra waa hundaa gochuu danda'a jedhamee sagaleen namaa hatamee kan isin hin filanne kan isin bakka hin buufanneen bulamaa tureera jechuudha. Garuu filannoon fuula keenya kana duratti ta'u yoo Oromoo keessatti nagaan haa bu'u jedhame. Oromoo keessa darbeeyyuu immoo ollaa Oromootii fi guutummaa impaara kanaa keessatti nagaan haa argamu yoo jedhame. Filannoon achi as dhufu, filannoo bilisa, filannoo nagaa, filannoo horiidhaan sagalee hin hatamne ta'uu danda'uu qaba. Kana gochuuf Adda Bilisummaa Oromoo gama isaatiin qoodaa fi waan danda'u gochuurraa boodatti hin deebi'u. Akkuma kana warri dirqamatti qaban, warri gaafatamatti qaban mootummaa biyya bulchuu dabalatee filannoon kun filannoo dhugaa akka ta'u, filannoo namitti amanu, kan namni sagalee isaatiin kan filate akka isa bulchu ta'u akka ta'u gamanumaan qaama dhimma ilaalutti dhaammachuu barbaanna. Yoo kana hin taane ammallee akkuma kanaan duraa sagaleen olii gadi oofamee akka hin taanetti kan uummati barbaadu utuu hin taane kan uummati hin barbaanne ni filama ol dhufa yoo ta'e qabsoodhumatti itti fufaa jechuudha, waan biraan hin jiru jechuudha. Kanaaf sagalee keessan kan tiffatu isinii akkatti sagalee keessan laattan tartiiba isaa isinitti himamaa. Yeroo duulli kaampeenii yookaan duulli filannoo ga'u isinitti himamaa. Isin irratti hundooftanii waa hundaatiif of qopheessitan. Of qopheessuu qofatu hin taane sagalee isin laattan illee akka hin hatamne akka eeggattan Adda Bilisummaa Oromoo gamanumaan dhaamsa isaa isinitti dabarsaa jechuudha. Gama kaaniin kanuma gochuudhaaf iyyuu uummanni keenya ijaaramuu qabaachuu. Yoo hin ijaaramin akkuma waltajjii irraa dubbatamaa ture tokkummaan hin jiraatu, humna ta'uun hin jiraatu. Uummata ijaarametu baay'ina miti. Baay'inatu hin taane nama ijaarametu uummata ijaarametu humna qabaachuu. Waan fedhe gochuudhaaf illee yoo ta'e ijaaramuun murteessaadha jechuudha. Uummati keenya wal ijaaruu danda'uu qabda jechuudha. Adda Bilisummaa Oromoo jalatti wal ijaaruu danda'uu qabdanii, gurmaa'uu danda'uu qabdanii jechuudha. Tokkummaa keenya akka ittiin jabeeffachuu danda'uu qabna jechuudha. Yoo kana hin taane qilleensuma xiqqoo dhufee nuuf facaasaa akeeka deemnuuf bakkaan keenyatu hin taane waan biraatiif sababa ta'uu nutti dhiyaata jechuudha. Kanaaf ijaaramuun murteessaadha. Adda Bilisummaa Oromoo uummata isaa kana ijaaruudhaaf murteeffatee jira. Ijaaraas ture. Amma immoo haala keessa jiru keessatti immoo ijaaruudhaaf daranuu jabeessinee ijaaruudhaaf sagantaa lafaa qabna. Kanaaf Adda Bilisummaa Oromoo jalatti akka ijaaramtan gamanumaan dhaamsa gabaabduu isinii dhaamuu barbaada. Kaan egaa akkasittiin aduu keessa dhaabbattanii sagantaa kana hordofuu keessaniif ganamaa kaatanii lafa dheeraa deemtanii nu simachuu keessaniif galatoomaan isiniin jedhaa. Sabaaf sablammiin illee nu keessa jiru Adda Bilisummaa Oromoo
uummata Oromootiif maqaa dhahee haa qabsaa'u malee sabaaf sablammoota nu keessa jiranis mirgi isaanii eegamee warri ollaa keenya jiranillee saboota ollaa keenya jiranillee akka ollaatti wal qabanyee wal deeggarree dantaa walii eennee dhugaa walii eennee akka deemnu adda bilisummaa Oromoo kanarratti ni qabsaa'aa ture ammallee ni qabsaa'aa sabaaf sablammiin nu keessa jirtanillee mirgi keessan eegamee hiree keessan ofiin murteeffattanii lafa irra jirtan akka jiraataniif adda bilisummaa Oromoo qabsaa'aa ture ammallee ni qabsaa'aa akkasuma immoo isinis immoo dhugaa Oromoo beektanii lafa Oromoo irra jiraattu dhugaa Oromootii fi abbaa eenyummaa abbaa maalummaa Oromoo bartanii uummata Oromootiif kabajaa ta'uu fi akkasuma immoo waan godhamu bakka gootan isinis gama keessanii nagaa walitti dhaammannaa gaggabaabsuun barbaadee waan hafee jaalli koo na cina jiru kun gaggabaabsee itti dabalaa anagaa gama kootiin mataa dubbiirraa isinii tuqeeraa waan dhaggeeffattaniif ulfaadhaa fayyaa ta'aa injifannoo uummata Oromoof. Naawwalchaa kabajamtoota abbootii gadaa kabajamtoota qarree fi qeerroo Oromoo kabajamtoota miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo baga guyyaa har'aatiin isin ga'e baga asitti wal agarreen isiniin jedha durse. Wanti baay'een jedhamee jira waanuma gaggabaabduun isinii ibsan tokko waajjira banattan kana keessatti maal dalaguu isin irraa eegama dirqama akkamii qabduu ka jedhu filannootti deemaa jirra filannoon itti deemnu kun immoo ji'a 5 gadi ji'a 5 kana keessatti hojii akkamiitu hojjanna filannoo kana bakka 3tti qoodanii ilaaluu qabdu tokko haga guyyaa filannoon ga'uutti maaltu nurraa eegama 2 guyyaa filannoo maal hojjechuu qabna 3 filannoon booda haala jiruu akkamitti qabuu hordofuu qabna ka jedhu waan kana sadan irratti gaggabaabsee waasiniin jedha guyyaa filannootiin dura waajjira kana keessatti hojiin guddoon isin hojjettan wal ijaaruudha wal ijaartanii humna ta'uun baay'ee barbaachisaadha akkuma sila mana keessaa isinii tuqame baay'inni gatiin qabu baay'inni keenya ka gatii qabaatu ka bu'aa qabaatu yoo nuyi akeeka tokko jalatti jaarmiyaa tokko jalatti cimnee ijaaramneedha akka Oromootti jaarmiyaa cimaa fi akeeka cimaa nu barbaachisa kan immoo adda bilisummaa Oromootu qabeessiniif deemaa jira kanaaf nama jabaa jala osoo hin taane sirna jabaa fi akeeka jabaa jala ijaaramuu hiriiruu qabdu jechuudha maal ijaartu maal gootu tokko akeeka sagantaa adda bilisummaa Oromoo keessatti wal barsiiftu aanaa booratti magaala botee fi toora kana ka jiru buufata filannoo kanarratti injifachuuf mala tooftaa maaltu nu barbaachisa qabeenya maal qabna hanqina maal qabna rakkoo maal hawaasa kanarra ga'e kana adda baasuu danda'u qabdu jechuudha filannoo kana eenyu qabannee filannoo kanatti yoo dhiyaanne dorgomnee injifachuu dandeenya nama kana adda baafattu wal barsiiftu ni barattu jechuudha kana jabeessitanii kan itti hojjettan tooftaa adda addaa kan itti baaftan qabeenya isin barbaachisu kan walitti cimmistan namoota tolooltota filannoo kana gaggeessuuf namoota kumaatamaan nu barbaachisa jechuudha kana keessatti tolooltota leenjiftanii qopheessitanii filannoo kana keessatti namoonni qooda isaanii gama hundaan akka gumaachan gochuun barbaachisaadha jechuudha ka beekumsa qabu beekumsaan keessatti qooda ba'a kan humna qabu humna isaatiin keessatti qooda ba'a ka maallaqa qabu maallaqa isaatiin keessatti qooda ba'a kana hojii yeroo gabaabduu kana keessatti hojjettanidha kana edda gootanii booda guyyaa filannoo sanitti immoo uummanni keenya mirga isaa kana kan waggaa 150tti dhiyaatu dhabe kana ka deebisee ittiin argatudha kanaaf filannoon ansurti deemu kun filannoo ittiin hiree keenya garee keenya filannoo ittiin abbaa biyyummaa keenya filannoo ittiin bilisummaa keenya filannoo ittiin haqa ulfina Oromoo kabaja Oromoo dhibe san deebisnee ittiin ijaarrudha kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha kanaaf guyyaa san Oromoon marti ka filannoo kana filachuu danda'u waraqaa eenyummaa fudhatee waraqaa filannoo qopheeffatee namni hundi baheetoo dhaaba isaa kan hegeree isaa ittiin murteeffatu filatu san duula bal'aa gootanii namni guutummaan guutuutti filannoo sana irratti akka hirmaatu gochuu barbaachisaadha. Filannoo kana irratti dorgomaa gahumsa qabu qofa osoo hin taane taajjabdoota amanamoo ta'an
ka sagalee keenya eegsisuu danda'an, kan dhugaa keenya nu tiksuu danda'an qopheeffachuun dirqama keessan ta'a. Saniin duuba guyyaa filannootiin booda sagaleen nuti kennine sun, waraqaan korojoo nuti keessa galfanne sun kan keenya ta'uu haqni isaa sun nu mirkaneeffachuu danda'uu qabna jechuudha. Filannoo kana waliin dha'uuf, filannoo kana humnaan akka leessaa fudhachuuf sochiin bal'aan kan godhamu ni jira jechuudha. Keessattuu maallaqaan namoota bituuf. Warri maallaqa gurguddaa fudhatanii sagalee keenya ammas dabarsanii gurguruuf qophaa'an ni jiru. Kanaaf isin ijaartanii of qopheessuun barbaachisaadha. Warri akkasii kun maallaqa kana nyaatan. Isin wal ijaartanii nyaatamuunis akka jiru itti agarsiisuu danda'uu qabdu. Sagalee keessan kabachiifachuu danda'uu qabdu. Kanaaf of qopheessuun baay'ee barbaachisaadha. Adeemsa qabsoo dheertuu keessatti aarsaa hedduu baasnee jirra. Aarsaa hedduu kaffallee jirra. Waa hedduutti hidhamnee jirra. Karaa qabsoo, karaa nagaatiin qabsoo kana gaggeessina yoo jennu kana booda wanti hundi dhumati jechuu miti. Ija dura wanti ulfaattuun, wanti jabduun akka nu dura jirtu beekuu saniif of qopheessuun barbaachisaadha jechuudha. Wanti itti deemaa jirru kun waan tola argannu miti. Kanaaf aarsaa nu barbaachisu hunda itti kaffallee fudhachuuf qophii ta'uu, of ijaaruu, of qopheessuun baay'ee barbaachisaadha. Adeemsa kana keessatti tumsi nu barbaachisa. Tumsa akkamiin nu barbaachisa? Oromoo qofa osoo hin taane sabaaf sablammiin wajjin jiraatan mara ofitti qabnee akeekni adda bilisummaa Oromoo haqaaf, dhugaaf, bilisummaaf ka qabsaa'e ta'uu itti himnee isaanis boru akkuma Oromoo tokkoo Oromiyaa keessatti mirgi dhala namummaa isaanii guutumaan guututti kabajamee akkuma Oromoo tokkootti nu wajjin jiraachuu akka danda'an amansiisuu, akka nu tumsuu abdachiisuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas qaama mootummaa keessa qaama nageenyaa, poolisiin tumsa barbaachisaa ta'u gahee isaanii akka bahan isaan wajjinis wal hubattanii, wal barsiiftanii kaayyoo kanaaf akka dhaabbatan mirga isaanii dhaaba kamirraayyuu walaba ta'anii mirga uummataa, sagalee uummataa akka tiksan jajjabeessuun baay'ee barbaachisaadha. Tumsa barbaachisaa ta'e argachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. So kana yoo gooneen duuba maal adda bilisummaa Oromoo filachuu keenyan maal arganna? Mana keessaa waa hedduu ka'aa ture jechuudha. Oromoon afaan isaa dhabe, Oromoon aadaa isaa dhabe, Oromoon eenyummaa isaa dhabe, Oromoon lafa isaa dhabe, Oromoon haqa isaa dhabe. Abaa'oo filachuun hegeree keenya filmaan keenyatiif qofa osoo hin taane waan kaleessa jallate sanis kan sirreessinee bakkatti ittiin deebisuun ta'a jechuudha. Kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Haqa keenya kaleessa jallate, dhugaa keenya kaleessa jallate, qabeenya lafa keenya kaleessa saamamne san kan ittiin deebistanii abbaa biyyummaa keessan ittiin mirkaneeffattan ta'uun beekamuu qaba. Kan hubattanii cichitanii hojjechuun barbaachisaadha. So kana keessatti waggoottan 150tti dhiyaatan keessatti gaarri cubbuu nurratti ijaarame, gaarri cubbuu nurratti tuulame kan hidda gadi fageeffate kun hiddi isaa kun ciramuu kan danda'u qara qottoo adda bilisummaa Oromootiin qofa ta'uu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf hundi keenyayyuu akeeka adda bilisummaa Oromoo jalatti hiriirree naamusa jaarmiyaa hordofnee barannee wal barsiifnee jaarmiyaa keenya qabannee hiree keenya Oromiyaa keenya kan deebisnee ittiin harkatti galfannu filannoo itti deemnu kanaan ta'uu hubattanii kanaaf immoo yeroon sirbinu yeroon geerraru hin geenye jechuudha. Amma manatti gallee golatti gallee waajjira keenyatti deebinee halkaniif guyyaa hojjannee dandeettii qabnu, humna qabnu, beekumsa qabnu xuruursinee itti fayyadamnee xurree bilisummaa jala bultii bilisummaa kana dhugoomsuuf halkaniif guyyaa hidhannee hojjechuun barbaachisaadha jechuudha. Bilisummaa keenya fiicha irra geesse kana gatachiisuuf halkanii guyyaa warri hojjetan hedduminaan jiru jechuudha. Kana hunda irraannee aarsaa nu barbaachisuuf qophii of goonee aarsaa barbaachisu itti kaffallee waan tola namaa kennan osoo hin taane gatii barbaachisu itti kaffallee biyya keenya deebisnee harkatti galfachuu qabna. Horaa bulaa galatooma.
gadi kuno baradami harage siumo baradami ati gadellaya baradami sodae lugalla baradami kota bile kota baradami babate ke sabe baradami lota bile lota baradami babate ke nabe baradami shakoya sari manawami niruga badigi shakoya sari manawami niruga badigi Te jarti ganda padi sasa wale te gati boraman si gafa manta pi si ham si sa amawasi si wan si sa tapi ham te malengal tu wasi wan te malengal tapi ham te malengal tu mesha ka te malengal ko ya sariti kanwa ni ruga bati shako ya sariti kanwa ni ruga beri rakati baladani iriti ki jipa baladani marra badirati baladani gare noru samba baladani kale sagal gala baladani ya kale baladani masanjira jete baladani nagaja besitu baladani shako ya sariti manawani ni ruga bati shako ya sariti manawani ni ruga bati shako ya sariti manawani ni ruga bati Meegaa duraan dursaa baga nagaan as dhufte maqaa kee fi eessaa akka dhufte akkasuma immoo guyyaa har'aa kana waltajjii kanarraa maal hubatte daawwattoota keenyaaf mee ibsi. Maqaan koo Obsineetiin jedhama. Waltajjii kanarraa wanti nu badhe yeroo baay'ee yeroo duriititti Oromoonni cunqursaa hedduu keessa turanii mirga isaanii ibsachaan turre akkasumas immoo yaada keessa isaanii jiru ibsachaan turre. Amma garuu ifaan bilisatti uummanni hundumtuu Oromoon hundumtuu jechuudha tokko ta'ee yaada isaa ibsachaa jira wanta isatti dhagaye bilisummaa isaa ibsachaa jira jechuudha. Meegaa guyyaa har'aa saaqinsa waajjira adda bilisummaa Oromoo kan Baha Shaggar aanaa Booraa magaalaa Booteetti asitti wal argineetu mee adda bilisummaa Oromoo waajjira isaa Oromiyaa keessa deemee saaqachuun isaa faayidaa akkamii qaba uummata biratti jettee yaadda? Faayidaan inni qabu guddaadha dheetii namana. Faayidaa inni qabus maalidha? Fakkeenyaaf Oromoonni waa'ee isaan beekne baay'eetu jira. Kana gaafan jedhu Oromoonni waa'ee isaan beekne gaafan jedhu cunqursaa hedduu keessa waan turreefi bilisummaan yookaan adda bilisummaa Oromoo kuni faayidaa akkamii akka qabu hin beekan. Maaliif adda bilisummaa Oromoo kana gaafa ibsaa turanitti yookaan wayyaaniin gaafa ibsaa turetti akka Oromoo dhiibaa turetti akka hattuu ta'etti akka sobduu ta'etti akka waan uummata yookaan saba saamaa turanitti ibsaa turan. Garuu amma gaafa Oromoo fuulduratti ba'anii adda bilisummaa wanta qabsaaniif wanta lubbuu isaaniitti dhabaniif gaafa isaan bilisaan ibsatanitti uummanni Oromoo kan kanaan dura hin beekne baree akka itti hirmaatu taasifamaa jira jedheen abdadha. Meegaa qeeduma irratti qeerroo akka keef maal laamta keessumaa gaggama hirmaannaa dubartootaatiin keessumaa siyaasa keessatti dubartoonni hirmaannaan isaanii yeroo ammaa kan xiqqaadha. Akka qarree tokkotti mee qarreewwan hafaniif maal laamtame? Akka qarree tokkotti wanti dhaamuufanii addi bilisummaa Oromoo fuuldura dhaabbattanii jajjabeessoo akka qabdan akkasumas immoo addi bilisummaa Oromoo kan kanaan dura alaabaa keenyaaf jecha alaabaan inni anu uffadhee jiru kun jechuudha. Isa kanaaf jecha lubbuutti dhabanii isa kanaaf jecha fannifamanii isa kanaaf jecha lafarra harkifaman waan ta'eef isa kana bartanii shamarran hundumtuu qeerroof qarreen hundumtuu akka alaabaa kana fuuldura dhaabbattanii alaabaan kun akka uummata Oromoo fuulduratti akka bilisa ba'uun barbaada. Akkasumas immoo abdiin kan koo jechuudha alaabaa kana fannifamee arguun barbaada. Guddaa galatoomii yaadannoo laatte. Galatoomaa sinis. Kanin maqaan koo Hawwishuu Mitiin jedhama. Kan dhufi maqirraayii guyyaa har'aatti kan baay'een itti gammadee jira. Yeroo duraan irratti amma toon ta'in yeroo duraa mirga kanaan qabnu baan irratti dubbachuu hin dandeenyu kan irratti dubbachuu dhiisiti alaabaa kan uffanneetu dhiisiti gara alaabaa kana qabattee odeemta miidhaa adda addaa sirraa dangaa tureeyyuu hirreebamtaa hin awwaalamtaa hin qabamtaa
waan adda addaa sirra gahaa tureeyyuu sanaafuu har'ammoo alaabaan kun bahee fannifamuu arguu kootii fi alaabaa kana bakka kanatti fi qophiin kunii fi haalli habaaboo asitti argamu kanaaf baay'ee itti gammadee tan jira gammachuu akka malee natti dhaga'ama ammana jedhee himuu hin danda'u jechuudha. Egaa keessumaa akka shamarran tokkootti waajirri kun aanaa booraa magaalaa booteetti banamuun isaa keessumaa shamarraniif hawaasaafis uummattoota naannaa kana jiraatan maraaf faayidaa akkamii qabattee yaadda? Baay'ee gaariidha. Kan yaadutti ani baay'ee gaariidha. Qarreenis, qeerroonis, jaartiinis, jaarsis yeroo ammaa kana mirga waan barbaade dubbachuudhaaf, waan barbaade haasa'uudhaaf akka duraanii utuu hin ta'in jedhu gadawwaalamee taa'u utuu hin ta'in amma mirga ittiin dubbatee, mirga ittiin kolfee, ittiin taphatee waan barbaade godhu qaba. Yeroo ammaa galmi kun banamee alaabaan kun fannifamee alaabaan kun arganitti jechuudha. Gammachuu akka malee irratti argama. Maaliif dhiiga dargaggoo meeqaa, dhiiga jaartii wayin jaarsaa, dhiiga qeerroo wayin qarree meeqatu alaabaa kana dhangala'e waan ta'eef jechuudha. Ammallee iddoo meeqatti waa'ee alaabaa kanaatiin kaambaasii, yuunivarsiitii, kolleejjii askuul irratti illee dhiigni ijoollee barataa meeqaa fi ijoollee Oromoo keessaa fa'aa dhiigni ijoollee Oromoo dhangala'aa jira waan ta'eef gammachuu akka malee itti dhaga'ama. Gammachuu akka malee itti nutti dhaga'amu hunda keenyayyuu aanaa kanaa qofa otoo hin ta'in aanaa hundaafu alaabaan kun. Egaa mee dhumarratti gara filannootti deemamaatii jirra baatii as garanatti filannoon ni adeemsifama jedhameeti jira. Keessumaa filannoon kun maal sitti fakkaata? Akkamitti qophootanii jirtu akka qarree akka keetti? Qarree akka gootiitiinis qeerroo akka gootiinis duraan dursee kan hin jedhuuni waraqaa eenyummaatii gandarraa baafatanii isa farkaa qabaachuutu irra jira. Isa farkaa qabaachuu baatanii ennaan hundiyyuu jechuudha filannoo kana gaggeessuus hin danda'u. Filannoo kanattis dhiyaatee intini jechuu hin danda'u jechuudha. Filachuus hin danda'u galma kanatti bakka filannoo kanatti dhiyaachuu hin danda'u. Sanaafuu duraan dursee kan hin gorsu qeerroos qarrees jaartii jaarsallee haaromsiifatuutu irra jira waan ta'eef kan baran haaromsiifatanii waraqaa ragaa qabaatanii hundiyyuu jechuudha. Hundiyyuu amma maaliif hundi keenya kan nu baasuu fi kan nu baafne addaan baafne ittiin beenna waan ta'eef hundi keenyayyuu irratti qophaa'anii qophii addaatiin filannoo kana akka kan isaaniif ta'e nuuf ta'a kan jedhan yeroo ammaatti hin beekne hundi keenya waan ta'eef kan nuuf ta'e filachuudha akka itti qophaa'anii fi akka waraqaa eenyummaa of harkaa qabaatanii akka eenyu akka bakka qabuu fi eenyu akka bakka nuu kennuu fi alaabaan kam akka nu jiraachisus bakka nuu qabus beekannee filachuu nurra jiraan jedha. Guddaa galatoomii yaada nu kenniteef. Galatoomaa isinillee. Ayyee isinis baga nagaan dhuftanii maqaan koo Tokkummaa Miidhagsoon jedhama. Kanan dhufe Baashaggar Onaa Dugdaa magaalaa Maqiirraa dhufe jechuudha qeerroodhaan. Ayyee egaa qeerroo magaalaa Maqiitii jechuudha. Ayyee. Mee guyyaa har'aa kana maal taajjabde? Ani guyyaa har'aa gammachuu takka argeen beekneen argadhe keessumattuu dhaabni adda bilisummaa Oromoo kanaan dura cunqursaa adda addaatiin waltajjiirra dhabamee har'a waltajjii akka kanaa banatee waajjira iddoo adda addaatti banatee yeroo asitti argu gammachuu guddaatu natti dhaga'ama jedha gara kiyya. Kanaaf waan guddaan irraa hubadhaa jechuudha. Wanni hin taajjabe hin jiru wanni itti gammade malee jechuudha. Egaa keessumaa yeroo ammaa kanatti adda bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa mara keessatti waajjira isaa banachaati jira. Sochii garaa garaa adeemsifaatii jira. Mee akka nama tokkootti dhaabni kun deemee hawaasa akkas deemee haasofsiisuun isaa faayidaa maalii qaba jettee yaadda? Egaa Oromoon kanumaan duraayyuu dhugaa dhabe. Dhugaan inni dhabe dhugaa adda bilisummaa Oromoo qabatee deemu kana jechuudha. Har'aan tana gaafa adda bilisummaa Oromoo waajjira isaa godinaalee Oromiyaa bakka maratti gaafa banatee jedhu hawaasa Oromoo mararratti akeeka isaa jala akka hiriiranii akeekni sun akeeka dhugaa akka ta'etti akka hubataniif ummataaf hubannoo guddaa laata jedheen amanaa jechuudha waajjira banachuun isaanii kun. Egaa filannoo miilanaa kana akkamitti qophoofte? Egaa kun ijaarama barbaada. Kanumaan duraayyuu carraa dhabne. Carraa akkanatti wal arginee dhaaba Oromoon naaf ta'a jee ijaarratee gadi bu'ee hojjetu dhabne waan ta'eef amma kan arganne kan ammoo ijaaramnee waan nurraa eegamu tokko akka qeerroo bilisummaa Oromoo tokkotti waan qophaa'uu qabnu hunda qophoofnee gara filannootti deemuuf guyyoota hafan kana qophaa'uun nurra jiraata. Anillee dhaamsa kanan qabaafi jechuudha akka kootti.
Dhumarratti ergaan ati hawaasa Oromoof yookaan hawaasa biyyattii kana keessa jiraniif qabdoo jiraate sumaan carraa si affeera. Egaa akka dhaamsaatti wanni hin qabu yookiin akka qeerroo tokkootti yeroo ammaa kana filannoon dhugaa ni taasifama jechaa jira. Filannoo dhugaa kana galmaan gahachuudhaaf uummanni Oromoo bakka jiru ciminaan hojjechuu filannoo qaqqabeessa gochuudhaaf sochiin keenya qeerroo qarreen abbootiin osoo hin hafne guutummaatti sochii kana gaggeessanii filannoo qaqqabeessa taasisuun dirqama lammummaa nurraa jirudhaan jedha. Kana galatoomaa jechuudha. Yaada nu kenniteef maqaa televezyiinii ONN'tiin guddaa si galateef. Hayyee isinillee nu qabattanii toora kanatti isin arginee yaada keenya isiniif ibsuu keenyan maqaa hawaasa bal'aa Oromootiin galata argadhaan isiniin jedha. Guyyaan kun guyyaa Oromoo maraaf guyyaa seena qabeessa. Guyyaa uummanni Oromoo hundi bakka kamittuu gammadaa jiru ispeeshaalii tibbana Oromiyaa guutuutti waajjirri adda bilisummaa Oromoo banamaa jira. Uummanni Oromoo immoo kana itti gammadaara. Diinaaf immoo gadda guddaa Oromoof immoo tibbana gammachuu guddaa eetan yaada akka yaada gaatti. Qeerroon akka kee kun egaa mee maal gochuu qaba gara fuulduraa kanatti? Qeerroon akka kee wanni nan qeerroo adhaamu yoo jiraate ijaaramni sadarkaa gandaatti sadarkaa natti sadarkaa magaalaa kamittuu dirqama lafa qabachuu qaba jecha. Qaamni hin ijaaramne sirna nama nyaataa kana sirna afaan qabeetiin impaayera afaan qabeetiin ijaarame kanallee ofirraa kaasuun illee hin danda'amu. Hawaasuma keenyaaf illee tiksuuf tikatuuf qaama ijaarametu hawaasa fi utubaa taa'ee yaada. Irratti ergaan ati qabdu kan? Ergaan ani qabu uummata Oromoo maraaf tokkummaan jiraachuu qaba. Uummanni keenya tokkummatti amanuu danda'uudha qaba. Tanaan dura alagaan afaan qabeetiin faayidaa garaagaraatiin ilaalcha garaagaraatiin Oromoo gargar qoodaa turani. Amma immoo uummanni keenya eenyummaa isaatii irratti qabsoo isaatii irratti tokko ta'ee wal utubee wajjin jiraachuu danda'uudha qaban jedha. Guddaa galatoomaa yaada nu kennite. Tole isinillee carraa kan nu laattanii nu haasofsiisuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Maqaa eenyu jenna? Mokonnin Kidaanin jedhama. Mokonnin mee guyyaa har'aa kana ati gaheen hojii kee maali? Gaheen hojii kiyyaa miseensa akkuma koree dhaabaa kanatti nu jedha jechuudha. Ati eenyu jenna? Qachaa Gabriin jedhama. Mee guyyaa kana akkamitti ilaaltamee kaacha? Guyyaan kun anaaf guyyaa addaati. Keessattuu guyyaa hawaasni dheebuu baroota dheeraa adda bilisummaa arguudhaaf jecha dheebotaa turre itti dhandhame jedheeti yaada. Akka fakkeenyatti wantoota baay'ee kan fagoo dhiisnee waggoota 3 dura kaasne sirbuma kaka'umsa wajji wal qabate gaafa dhageenyu waan dhala namaaf hin taane miimoorii nyaachaa miimoorii nu liqimsiisa. As geenye kanaaf guyyaan kun anaaf dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa addaati. Egaa lama amma keessanii gabaabseen gaaffii kan isinii dhiyeesse keessumaa waajjira kana as keessatti gadhaabuuf yookaan banuuf wantoonni hedduu akkasii mudatan abdiin qaba. Kana keessa dabartanii guyyaa har'aa kana asitti dhaabdaniiti jirtu. Mee keessumaa gadhaabuu irraa kaastanii haga ammaa kanatti wantoonni isin mudate jira akka miseensa keessanii akka koreetti? Egaa danqaan tokko tokko dhabamu. Akkuma beekamu dhaabni maqaa Oromootti socho'aa ture kan biyya bulchaa jiru kun filannoo kana karaa kamiyyuu mo'achuu baate danqaa godhee itti fufuu barbaada. Kanaaf akkaataa biiroon banamee siyaasni dhaaba kanaa waajjira kanarraa gara gandoota gadi hin buune danqaan godhamaa jiru hin jira jechuudha. Humna namootallee maallaqaanillee dargaggootallee uummata Oromoo kana qoqqooduun sadarkaa aanaa kanaatti darbee waan taasifaa turre. Kanaaf yaa ta'uuti kunniin nu biratti hojiiwwan xixiqqoodha baay'ee kana iddootti hin kennu uummanni keenya dhaaba kana baay'ee sosochii hin barbaadu. Dhaaba itti miidhamaa ture, itti garafamaa ture, itti reebamaa ture, itti ilmoosaa awwaalaa ture waan ta'eef dhaaba kana baay'ee barsiisuun barbaachisu yaa ta'uuti akka wannoo tokkotti ona kana irratti biiroon banamee gandoota irratti gadi bu'ee hojiin siyaasaa haga hojjetamu wanni duubatti nu deebisu hin jiru. Amma booda waaqni yaa galatoomuu biiroo kanneen irraa itti fufnee. Guddaa galatooma hawaasaaf mee hawaasa naannaa kana jiraataniif egaa waajjirri kana as keessa dhaabdanii jirtanii har'aa kaasee waajjirri kun hojii ni eegala. Mee hawaasni kana booda maal gochuu qabaa dhaamsa isin hawaasaaf qabdan maali gabaabsaati? Mee asirraan kaasaa. Egaa hawaasa bal'aadhaaf wanti ani dhaamu yoo jiraate keessattuu yeroo ammaa kana tokkummaan guddaan nu barbaachisa. Tanaan duras maqaadhuma abaa'ootiin dhiitamaa
riibamaa akkasumas lubbuus itti dhabaa istii hanga irratti illee bakka lubbuu itti dhabaa jirutu jira jechuudha. Miti naannoo irratti illee akka abbaan qabneetti ijoolleen keenya barnootaaf bahanii yeroo itti reeffi isaanii itti galaa jirutu jira jechuudha. Kanaaf hawaasni bal'aan kan hubatee egaa sirna nama nyaataa kaleessaa sana kan amma maqaa jijjiirrachuudhaan hawaasa keenya goomsuudhaaf yaalu kana irratti beekee tokkoomee waltaanee waliin taanee dhaaba keenya kan akeeka ganamaa hiree ofii murteeffannaa uummata Oromoodhaa mirkaneessuudhaaf osoo dantaan taakkuun takka irraa hin sharafamin fiduuf qabsaa ture sana akka duuka dhaabbatuuf akka duuka hiriiru asumaan dhaamsa guddaan isaaniif dabarsaa jechuudha. Atoo dhumarratti waan jettu yoo jiraate. Ani akka waliigalaatti hawaasa keenya wanni dhaamu filannoon bara kana gaggeeffamu filannoowwan barootan darban hin gaggeeffamuun addaa jechuudha. Sababni isaa maa inni uummanni Oromoo hiree mataa isaa murteeffachuu qaba. Kanaaf uummanni ijaaramee qeerroon ijaaramee uummanni guutuun ijaaramee sagalee isaa karaa bilisummaa ta'een sodaa tokko malee qaanii tokko malee dallalamuu tokko malee sodaachisaa tokko malee iftoominaan dhaaba kanaa faana akka hiriiree bilisummaa ofii mirkaneessu jechuun barbaada qabamutti jechuudha. Ayyaana guddaa galatoomaa isin koree qopheessitoota sagantaa sirna saaqinsa waajjira adda bilisummaa aanaa booraa magaalaa Booteetti yaada kennitaniif maqaa daawwattoota televezyiinii ONN guddaa isin galateeffadha galatooma. Badhaasoo Tolosaa. Eessaa dhufte badhaasa? Aanaa dugdaa magaalaa Maqirraa. Meegaa guyyaa har'aa kana asitti wal argine sirna saaqinsa waajjira adda bilisummaa Oromoo irratti si arge. Guyyaa sagantaa kanarraa barnoota akkamii argattee maal taajjabdee gara fuulduraatti immoo ergaa akkamiitiif irraa baratte? Wanna argee itti gammade inni tokkoffaan uummanni Oromoo asitti wal ga'ee qeerroon shamarran qarreen asitti wal arganii kaayyoo akeeka jaraa kana qabatanii har'a asitti argamu isaanii inni tokkoffaan gammachuu kiyya. Wanni inni gadde immoo xiqqoo jaarsoliin nu keessaa ofuu isaaniiti. Isaanis immoo akka aanaa kana keessatti aanaa Booteetti jaarsolii hayyootii fidanii akka waajjira kanatti nu dabalanii fi hawaasni kun immoo uummanni keenya baadiyyaa jiru akka wanta kana quba qabaatu qeerroon asii barsiisee gadi fageenyaan akka barsiisee ummatti nu baasee sagalee abaa'ootiif ta'u ergaa qaba. Ayyee guddaa galatoom yaada nu kenniteef horii bule. Ayyee. Egaan daawwattoota keenya godina Shawaa Bahaa aanaa Booraa magaalaa Booteetti argamne sirna saaqinsa waajjira adda bilisummaa Oromoo qophii inni godhate mara isin biraan geenyeeti jirra. Qophicharraa immoo wantoota adda addaa akka barattan hubannoo akka argattan abdiin qabna. Egaa qophicha qopheessuutiin kan isin waliin ture an Baayiluu Nachoo akkasumas immoo gama ogummaa kaameraatiin Boonsaa Gaddafaas nu faana tureera. Waan nu dhaggeeffattaniif waan nu daawwattaniif horaa bulaa isiniin jenna. Qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii jenna.